السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدا دياي كاري أكمل تكلا لجنو لالا إن شاء الله كنين كما موتا كتيني دلجنو كقبة سجرو جتشولا جل قبل كوكين قبة فنا كاري هجت شولا جل قبل كوك قبة فنا لكو تكتير راه هجت هذا لكو قبة فنا جتشولا لكو ممرة أكمل تكمل مرو ولماني لالا نمني شاينا لك يا فاروتاتا بك يوتيوبي سنبرة ديمتني وكسرت جلوت أنا أرومو جتني سمير فا فيديو هدو هجدة قد يصير وانتي فاتشر أرجع شو دندتني سبسكرايب وقوتني مويو أكمان قد يصير سمير فا سبسكرايب قوتشو شير قوتشو لايك قوتشو هندقتنا هريوتن كيساني في اللي شير قوت أجر لي أكارجي تجسو لا إن شاء الله ما كمي ممرة إلا الله قلقل الفريجي باسي بالفتيرة جتشو الآن فريجي كيسا باسي هالكن أنا بالجيرة جتشو الآن كبردون هندي سار رابدو فيه بسم الله وقاشي كان الراقة أفلام بربان وان سيف كان وقا سان بربان وان تيف الرابوسنا كجرون كان بكلام قولنا جتشولا أكنا ممرنة كان اللي بكلام ممرة بك سديت بافنا أما هني كناسة تريكو قمنا
xiqqoo daakuutti goone dhimma sirriitti daakuutti daballa. Akkuma argitan kana daakuutti goone daakuudhaan sukkuumee sirriitti bareechisnee dhiquu qabna. Akkanatti daakuudhaatti goonee daakuudhaan zafansiifnee xiqqoon dhiisna maaliifuyyuu hafuurri isaa irraa baduu fi lukkuu hafuurri isaa irraa hin badu waan ta'eef daddafee kunoo amma maasara qulqulleessinee jechuudha irraa balleessinee xiqqoo qabna lukkuun qulqulluu. Haala kanaan dhiqnee qopheeffannee amma gara itti aanutti deebina. Lukkuu keenya dhiqnee qopheeffannee jirra. Amma wanni hojjennu shunkurtii kun akka dura isin agarsiisan buusee jira daakee distiitti buufadhee jira. Haga shunkurtiin diimattutti waliin dhoofna sirriitti waliin dhoofna haa sirriitti nu diimattu. Achiin booda zayitiitti goona jechuudha. Asirri nu diimattu. Kunniin immoo yoo kattee qopheeffannu kun kokoneettiidha. Duratti isinitti agarsiisne kun kokoneetti paawudariidha. Maankiyaa 3 maankiyaa shoorbaa 3 burcuqqoo tokkotti bishaan burcuqqoo tokkotti kurra jechuudha. Yoo lukkuu lama ta'e maankiyaa 6 jechuudha. Yoo lukkuu tokko ta'e maankiyaa 3. Kun immoo kireemiidha. Kireemii kana tokko achitti godhanna. Innillee yoo lukkuu lama ta'e kireemii lama ta'uu qaba. Yoo lukkuu tokko ta'e kireemii tokko ta'a. Kun aananii kaas argitan kun aananii kun burcuqqoo lama yoo feetan aanan xixiqqoo sanii yoo qabaattan isa lama jechuudha. Yoo isan qabaanne dammoo kana burcuqqoo lama safartanii itti buustanii yoo lukkuu lama ta'e dammoo isallee burcuqqoo 4 jechuudha. Maaliifuu hin dabala akkuma lukkuu dabaltanii jari sadiin kunniin hin dabalaa jechuudha. Kireemiin lama ta'a. Paawudariin immoo maankiyaa shoorbaa 6 ta'a. Kun immoo 4 ta'a jechuudha aanan. Yoo lukkuu lama ta'e yoo lukkuu tokko ta'e dammoo kun 3 kun dammoo 2 aanan kun illee 2 jechuudha. Akkanatti dalagama. Marakkaariin haala kanaan dalagama. Amma walumaan ilaalla inshallah. Haga dhumaatti viidiyoo kiyya ilaala.
osoo ittiin diimattu eegnee itti buusna waa hundaayyuu. Kun immoo dinnichaadha. Dinnichaa quuncisee qopheeffadhee jira. Kun akkuma argitan kana dinnichaa quuncisee akkana mummuree xixiqqeessee mummuree qopheeffadheera jechuudha hunda isaatu iyyuu. Amma zayitiitti buufanna. Zayitiitti buufne sirriitti waliin dhoofna. Zayitii xiqqishuu itti wanna godhuu qabdanii barkatti gootanii itti buusuu qabdanii. Amma maalitti buusna gubbaarraan qopheeffannee kana kun akkuma argitan waraq darsiin mismaar heel qurunfudii qopheeffanneerra jechuudha. Itti buusna waliin haa bilchaatu xiqqoo. Kun haala kanaan wanna ta'ee jira. Akkuma argitan kana amma maal goona lukkuu keessa buusna jechuudha. Amma lukkuu waliin haa bilchaattu xiqqoo shunkurtii wajjin lukkuu keenya dura dhim'ee qopheeffanneerra waan ta'eef amma itti guuruu qofa. Daqiiqaa 5f qadaada isaatti qadaadnee dhiisna. Kun lukkuun keenya haala kanaan diimatee akkanatti haga bareedeerra. Amma immoo qimamii itti buufanna. Qimamiin argitan kun kammuun jedhama. Kammuun maankiyaa tokkochatti godhanna. Maankiyaa shoorbaatiin itti buusna. Maankiyaa shoorbaa tokko itti goona. Irraan itti aansinee irdii itti buufanna. Irdii isin hundinuu hin beektanii. Irdiin kun isa kana itti buufanna. Maankiyaa shoorbaa tokkochatti buusna isallee. Achirraan maal itti buufanna? Mushakkil itti buufanna. Qizbara gogaa daakamee qizbara paawudarii yoo qabaatan qizbara paawudarii itti buufachuu hin dandeettanii qizbara waan hin qabneef mushakkil kana itti buusadha. Waa hunda of keessa qaba waan ta'eef rakkoo hin qabu. Isa kana mushakkil isatti buusna. Itti aansinee immoo qonda barbaree daakame itti buusna. Yeroo qonda barbaree firee isaatti buusnee irraa argitanii miti. Amma dammoo daakamaa itti buusna. Baay'ee ittiin baay'isnu isa. Daakamaa xiqqishuma hagatii tana bichaatti godhanna. Maaliifuu nama gubaa ittiin baay'isnu jechuudha isa. Haala kanaan hunda isaatu itti buusnee jirra. Amma sirriitti waliin dhoofna.
amma qibamii biraa katti godhannu kami isa kaarii jedhama. Baharat kaarii beektanii kaarii isa kana bifa biraatiin illee hin jira. Kaarii kanatti buusanna amma kaarii kanallee maankiyaa tokkotti buusna maankiyaa shoorbaatiin tokkotti buusna. Qibamiin kun isumaa fi jechuun danda'ama. Amma hunda isaatti waliin dhoofne daqiiqaa 5 ibidda jalaa harkisnee dhiisna. Akkuma kun sirriitti wal argatu fi namatti gadaannee xiqqootti furreetti deemna. Daqiiqaa 3 qofa qadaanna jechuudha. Kun akkuma argitan kana bareedaa ta'ee amma maalitti naqanna? Aanan burcuqqoo 2 aanan dura isin agarsiisee kun aanan kana dura isin argisiisee jira. Isa burcuqqoo 2tti buufna burcuqqoo gurguddoo jechuudha. Burcuqqoo tanaan 2tti buusanna. Yoo isin jala waan furdatu ta'e dammoo aanan xiqqishoo burcuqqoo lakkaatti dabalachuu hin dandeettan. Irraan itti aansinii kireemii itti buufna. Kireemii isin agarsiisee kireemii diimaa kana buleedhaan illee jira kireemiin kun. Masarratti waliin dhoofna. Amma irraa maalitti buusna? Dinnichaatti buusnee sa'aatii walakkaa haga dinnichaa bilchaatu qadaannee dhiisna. Dinnichaatti buusna. Dinnichaatti guddisuu waan barbaadee fi isin haguma isin toletti buuftan dinnichaatti baay'isuu illee hin dandeettanii akka feetan jechuudha. Namni dinnicha barbaadu jira waan ta'eef ani itti baay'isee waa hundatti buusnee abba maalitti buusna kokonaata duratti isin agarsiisee miti isa kan maankiyaa shoorbaa 3 kurra isiniin jedhee jira. Maankiyaa shoorbaa 3 kun kuree qopheeffadhee jira ani amma itti buusaa ilaaltanii. Yoo feetan dhuma irratti illee itti buusuu dandeettan. Ka paawudarii kana waan ta'in kaayyoo ta'e dhuma irratti illee itti buusuu hin dandeettan. Ana moolumatti itti buusa. Isa kana jechuudha. Itti buusee sa'aatii walakkaadhaaf tursiisna amma gadi dinnichaan nu bilchaatutti qadaannee sa'aatii walakkaadhaaf tursiisne achiin booda yoo irraa baasuu geennetti
jibin gilaas ka jedhamu kana isatti dabalanna. Maankiyaa shoorbaa tokkocha yookaan lama akkasitti tolee itti dabalattan. Kana fakkaataa akkuma argitan kana kun asirratti ruuza adii hojjannaa addatti. Ittiin nyaatamu jechuudha. Ruuza adii barbaachisa. Jibina kana itti dabalanna. Jibin gilaasii kana isa kana maankiyaa shoorbaa tokko itti dabalanna. Maankiyaa shoorbaa tokko walakkaa tokko lama itti dabalachuu hin dandeettan. Rakkoon qabu dhumarratti kan itti buusna jechuudha. Amma sa'aatii walakkaadhaaf qadaannee dhiisna. Haga dinnichaan nu bilchaatuuf jechuudha. Amma dhumarra soogidda itti buufanna. Bilchaatee jira. Dinnichaan illee lukkuun illee sirriitti bilchaatee jira. Dhuma isaarra maal itti buusna? Jibin gilaas itti buufanna. Maankiyaa lama itti buusaan. Isin tokko walakkaa barbaadan tokkollee itti buufachuu hin dandeettan. Yoon feeni immoo itti buufachuu dhabuullee dandeettan. Maaliifuu namni hin jaalanne yoo jiraate itti buufachuu dhabuullee hin dandeettan. Isa kana maraqii kana ruuza adii wajjin nyaattan jechuudha. Ruuza adii bira dalagattanii ruuza adii wajjin ruuza adii addatti hojjettanii jechuudha. Distii addaatti hojjettanii isaan nyaattanii. Akkuma argitanii kunoo kana fakkaata. Haala bareedaa ta'een bilchaatee jira. Xiqqoo daqiiqaa lama tursiisne hin ilaalla. Kun akkuma argitan kana bilchaatee jira. Bakka xumuramee nyaachuu bichatu hafee. Akkuma argitan kana kun bilchaatee jira sirriitti. Bilchaatee jira dinnichaallee. Akkuma argitan kun dinnichaallee asbara kun lukkuun illee hundinuu bilchaatee jira. Kunoo amma ibidda keenya jalaa dhaamsinee baafannee nyaachuu qofa. Turtii gaarii waan na daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kiyya laayik, sheer, koomenti gochuu hin dagatina. Hiriyoottan keessaniif illee sheer godha. Nama nan beekneef aanaa Oromoo jedha. Bakka sarchi jedhu san bira deemtan aanaa Oromoo jettanii barreessitan na argachuu dandeettanii. Viidiyoo hedduu dalagee gadhiisee jira achirratti arguu dandeettanii. Hanga viidiyoo biraa dalagee isin gadhiisuuf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.